otoo hin bahin akkaataa kamiitiin koppiraayitii sirreessuu akka dandeenyu guyyaa irraa kana waliin ilaalla. Fakkeenyaaf kanaan dura karaa kiroomii keenyaa seennee koppiraayitii sirreessaa kan turre yeroo darballee viidiyoon akkaataa itti koppiraayitii sirreessinu kan sitti agarsiise karaa kiroomiiti. Guyyaa irraa kana akkaataa akkamiitiin koppiraayitii asiin sirreeffachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan Naardoos Toobiin sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Nageenya keessaniis hin dagannee akkam jirtu jecha guyyaa irraa kana akkaataa kamiitiin koppiraayitii murree akka keessaa baafnuun gabaabsee isiniif qoodaa jechuudha. Jalqaba akkuma jalqaba isiniif kaasee ture YouTube studio keenya keessa ni seenna. YouTube studio keenya keessa gaafa seennu kunoo haala kanaan nuu fida. Gaafa akkaataa kanaaniitiin nuu fiduu all kan jettu as tuqanna jechuudha. As tuqanneetu bakka viidiyoo keenyaa sanaa danna. Isa dura garuu gara iimeelii keenyaa dhaqeen isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf iimeelii keenya keessa gaafa seennu koppiraayitii viidiyoo keenyarraa kam akka koppiraayitii nutti agarsiise fakkeenyaaf viidiyoon waggaa 2 dura gadhiisee ture tokko koppiraayitii natti agarsiisee jira. Koppiraayitiin edit ta'utu koppiraayitii isa kamidha yoo jettanii ilaaltanii koppiraayitii kan kileemiidha jechuudha. Koppiraayitii kileemii qofa kan edit ta'u. Amma fakkeenyaaf jalqabuma kaaftanii yoo ilaaltan koppiraayitii konteent asbeen kan jedhee barreeffamee jiranis jaalala dhugaa kan jedhu koppiraayitiin sitti dhufee jira naan jedhee jira. Koppiraayitii kan natti ta'e viidiyoo isaatii moo ayudoo isaatii jennee gaafa laallu fakkeenyaaf kun asitti argaa akkuma jirtan sin yaada Bafiqaaduu Baqqalee jedhee jira. Faarfannaan sin yaada jedhamu kilaasikaalii isaa fayyadamtee jirta jedhee jira. Isa kanaaf kunoo ayudoo isaa kan fayyadamee jiru bakka kanatti naa ka'a jechuudha. Innaa barreeffamoonni jiran kuni homaa YouTube irratti miidhaan qabu garuu maallaqa irraa argachuu hin dandeessu. Wantoota kana kan fakkaatanidha jechuudha. Barreeffama kana gaafa dubbistanii miidhaan qabu garuu maallaqa irraa argachuu akka hin dandeenye agarsiisaa jechuudha. Copyright strike and does not affect your channel jedha. YouTube'n kuni YouTube copyright strike waan hin taaneefi chaanaalii irratti miidhaan geessisu garuu maallaqa irraa argachuu hin dandeessu kan jedhudha. Isa kanaafi gara koppiraayitii sanaa deemeen ilaalaa jechuudha. Chaanaalichas argachuudhaafi gara gadiin deemaa jechuudha. Ammani viidiyicha bira gahuutti fakkeenyaaf inni natti agarsiisa koppiraayitii jedhee barreessee natti agarsiisa waan ta'eef bira gahuun qaba jechuudha. Nan barbaada jechuudha. Amma gadiitti barbaada. Egaa kunoo akkuma argitan bakka kanatti natti agarsiisaa jira jechuudha. Kunoo mallattoon doolaaraa qaayidhaan irra muramee jira. X ta'ee jira. Tuqeen keessa seenaa al tokkoof tuqee gaafan keessa seenu kunoo haala kanaan naa fida. Kana sirreeffachuudhaaf mallattoo iskiriptoo kan fakkaattu gara gubbaa kanaa jirti. Isheerraaf al tokko nan tuqaa. Al tokko isheerra tuqeen seena. Gaafan seenuu kunoo haala kanaan naa fida. Okay, erga keessa seennee booda fakkeenyaaf gara dudduubaatti al tokko deebi'een isinitti agarsiisa. Dudduubatti deebi'ee isinitti agarsiisa. Erga as keessa seennee koppiraayit kan jettu jirtu jala kana koppiraayit kan jettu kanarra al tokkoof xunna koppiraayit kan jettu kanarra gaafa xunnu haala kanaan nu fida. Isa booda review access kan jettu kanarra al tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Sana booda haala kanaan nu fida. Maal goona? Xiyyi jala kanatti argaa jirtan kana al tokkoof xiyyicha tuqna. Xiyyicha tuqnee gaafa seennu mallattoo maqasii argaa jirtan kana yoo tuqnee murree keessaa baasuudha. Isa kanaaf isuma jalqabarra jiru kana al tokkoof tuqee keessa seenee sitti agarsiisa. Gaafan tuquu haala kanaan viidiyoon koo koppiraayitii kan inni argisiisee jiru kunoo gara dhumaa kanarratti koppiraayitii argisiisee jira waan ta'eef isa booda seef godheen keessaa ba'a jechuudha. Kunoo akkuma argitan irees soongi kan jettu kanarra al tokkoof nan tuqa.
Isa booda irra deebi'een ammallee keessa seeneen ilaalaa jechuudha. Kunoo bakka kanatti barreessee jira. Si yaada jedhee awudoo isaa barreessee jira jechuudha. Sababa sanaaf akkana intinaa ta'ee jiru jechuudha. Ammallee itti deebi'een ilaala jechuudha. Konneekshiniin kun xiqqoo dadhabaa waan ta'eef kunoo akkuma argaa jirtan dudduubatti deebi'ee rifresh godhee asitti agarsiise. Kan sila koppiraat jedhu cheeking jechaa jira. Kan sila koppiraat jedhee jiru amma kunoo cheeking jedhee jira jechuudha. Keessaa kuteera waan ta'eef haala kanaan keessaa kunnaa jechuudha. Amma deeqaa muraasa booda naaf deebisa. Ammas kana wajjin kan wal fakkaatu yeroo baay'ee monetaayiziin keenya mallattoo bicaa kan agarsiisutu jira. Kun akkuma argaa jirtan asitti akkamitti tiiktookii irraa viidiyoo qulqulluu buufna kan jedhu akkuma argaa jirtan kunoo monetaayiziin isaa hojiirra hin jiru. Ookii jedhee yoo isitti agarsiise kunoo limited jedhee jira jechuudha. Maallaqa irraa argachaa hin jiru. Innaa kana haala kamiitiin akka inni deebi'ee naaf hojjetu gochuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Isa kana gochuudhaaf illee ammallee mallattoo iskiriptoo fakkaattu kana al tokkoof tuqeen keessa seenee sitti agarsiisa. Isa booda jalqaba diskiripshinii kana jala dhufeen waan ta'een barreessa. Fakkeenyaaf baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan jedheen barreessa. Isa booda seef godheen keessaa ba'a. Ammallee mata duree isaa waan biraa itti jijjiira yookaas ingiliffatti deebisa yookiin xiqqoo ishee irraa qannasa. Fakkeenyaaf viidiyoo jedhee man'iisa. Isa booda taampinalii isaa kanallee yoo mijata ta'e waan biraatti jijjiiras ilaale taampinalii gara kanaatti jijjiira. Seeviin godhaa. Amma seeviin godhaa jechuudha. Isa booda rifireeshin godhaa al tokko. Okay. Sana booda haala kanaan booksii sana keessa riippoortitti godheera. Erga rifireesh godhee limit kan jedhu sanarraa al tokkoof nan tuqa. Sana booda bakka kanatti booksii wayinaa fida. Isa booda riippoortiitti godhaa jechuudha. Daqiiqaa muraasa booda limitiin kun hin badaa jechuudha. Deebi'ee monetaayiziin isaa naaf guutuu jalqabaa jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko chaanaalii keessan keessa seentanii cheek godhachuun gaariidha. Akkasumatti callistanii yoo dhiistan chaanaaliin keessan kan viidiyoon isaa hojii dhaabee baay'een jiraachuu waan maluufi chaanaalii keessan yerootti keessa seenaatii cheek godhaa. Kan koppiraatii isiitti fide fakkeenyaaf koppiraatiin sadiifaa isiitti dhufee jennaan. Fakkeenyaaf koppiraat kilamii osoo hin taane koppiraatiin kan namni riippoortii irratti godhu sadii ta'ee chaanaalii keessan waan cufuuf daftanii furmaatatti barbaadu waan qabdaniif haala kanaan chaanaalii keessan keessa deemaatii fattashaa jechuun barbaada. Isa booda yoo koppiraatii argattan haala kanaan murtanii keessaa baasuu dandeessu. Keessattuu viyuu baay'ee kan qabu yoo ta'e akka viyuun keessan isin jalaan qannasnetti haala kanaan fayyadamuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Chaanaalii keenyaaf ammallee haaraa kan taatan sabiskiraayibituun godhin keessaan bayna dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee chaanaaliin waan abdii na kuteef baay'eellee irratti hojjechaa hin turre mallee sabiskiraayibii
tokkodhaan isiniin jechuu barbaada. Ol jajjabeessuun gaariidha. Nagaan tura.